Yes, thank you very much. Galatoma isin hundinuu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Obboleeyyan kiyya waa takkan gizee hunda isin yaadachiisuu barbaada. Akka nama hawaasa kana keessatti nama barsiisu, nama leenjisu, karaa namatti agarsiisutti kaayyoon peejii ibsaa damiinaa nama gargaaru, nama barsiisu, nama leenjisu. Bakka hawaasa keenya bakka banaa jirtu irratti wal barsiisaa, wal leenjisaa, wal guddisaa deemuudha. Ammoo leenjiin hangam takka hawaasa takka akka jirtu arraan tan irraa haasoinaa, leenjii irraa haasoinaa. Tanaafuu obboleeyyan kiyya qaalii karaa feesbuukiitiinis yaada keessan barreeffachuu ni dandeessan. Karaa wannaatiinis wanna jechuu ni dandeessan. Humaa takka illee hin barbaachisu. Wanni isiniin jechuu barbaannu tanuma. Isin hundinuu galatooma. Isin hundinuu galatooma. Ilmi namaa yoonii fi bakka jiru hundarrattuu beekaa miti, guutuu miti. Ilmi namaa uumamaan irruudha. Irriina sana ammoo wanni namaa guutaa barattee baatee hojii babbareedduu qaqqabaattee waan feetallee qabaattuu banaatee kasii guutu tokko obboleessa, kan lamadaa ammoo leenjiidha. Ilmi namaa yeroo hedduu leenjiin gaggabaabduun namoonni akka addunyaattu leenjiin namoota hedduudha jijjiiraa jirti. Waan takka irratti leenjii hogguu fudhatte bifa addaatiin bakka barbaaddu sanarratti waan gaarii barbaaddu san fiduu dandeessaa jechuudha. Keessattuu leenjii sana hogguu jenne fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti mee kubbaa miilaa sana fudhadha. Kubbaa miilaa yuunivarsiitii seentee hanga feetee barattu. Saayinsiisiitii barta malee keessa seentee leenjii san itti deddeebitee karaa saayinsaawaa ta'e wal qabsiistee hogguu itti deemte tokkoffaa maal ta'a jechuudha. Iskiiliidha. Dandeettii takka jireenya kee keessatti dabalatta. Lamada ammoo qabeenya keetillee itti ida'atta. Sadaffaa fayyaa keetillee itti eeyda. Akka fakkeenyaatti tana fudhadhu. Nuti amma leenjii adda addaa kan jirra. Karaa teekinooloojiitiin bifa adda addaatiin karaa hawaasa keenya gargaaruun hawaasni keenya bu'aa irraa argatuun afaan Oromootiin afaan isinii galuun jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya qaalii warreen waan kana nu wajji hojjechaa jiran illee galata guddaa qabanii yaada kanarratti karaa hundaanuu gargaarsa hundanuu hawaasa barateetuutu jijjiirama fiduu danda'a. Namni hin baratin, namni leenjii gahaa hin fudhatin akkanuma fiinxa qabatee ceehu abadan hin jijjiiramuu beekaa. Yoo jijjiiramuu barbaaddan, yoo guddachuu barbaaddan obboleeyyan kiyya barri bara sooshaal miidiyaati, bara intarneetiiti, bara teekinooloojiiti abadan leenjiyaa waan gaarii ilaalaa. Wanni gartee leenjii barbaaddan san gartee Google Translation illee godhattanii yoo itti seentan waan ajaa'iba waan gaarii takka argachuu ni dandeessa. Waan gartee wanni leenjiin takka maal gooti seeta. Jireenya keenya kana karaa baharraa dhihatti yookaan kaabarraa kibbatte karaa nuti eenyeen nu jijjiirti. Hubannoo barnootaa yookaan digirii yookaan maastarsii yookaan PhD qabaachuu dandeenya. Barnoonni yeroo hunda barbaachisaadha. Dhaloonni barate biyya jijjiira. Dhaloonni hubannoo qabu biyya jijjiira. Laala dhaloonni leenjii adda addaa keessa seenee leenjii adda addaa fudhatu gisee hunda jijjiirama fida. Ani gaafan yuunivarsiitii baradhu namni tokko namni wajji barannu tokko nuti gaafasitti dammaqa akkasiin qabnu waraqaarra jajjaboo barnootarra jajjaboodha. Gibbii keessatti barattoota jajjaboo keessaa turre. Saahibni keenya tokko akkaan jaalannu maqaa isaa yaamuu dandeessu. Inni maal godha yuunivarsiitii keessa sa'aa dheertuu sa'aa hedduu qaba. Yoo niif assaayimentii dalaguu baatte, yoo fatanaan gahuu baatte, usteenii taphattaa, kubba taphattaa, kitaaba dubbistaa maal godhe. Inni maal godhe deemeeti moobaayila akkatti tolchan barate. Bar yuunivarsiitii seenuu keenya bar waan ajaa'iba sanitti ta'u. Waggaa meeqa almost waggaa 20. Ajaa'iba natti isa maal gootaan jaan achii hogguu dhufe beekte wahuma hiika, wahuma tolcha. Gibbii keessa waan lafa bu'e baatirii maal ta'e kan odoo juuti mucaan san gaafa nuti eebbifamu bara sadaffaarra